Kayru maafi malee sharrii miti. Asirratti dhaamsa tokko qaba. Anamma tokkuma amantii amanu baattee tarii namoonni na arguu danda'u jalatti. Nam tokkotti hin qabne gaaffii nama tokkotti guyyaa tokko gadi ba'ee akka nama lafa qabriin qabne tokkotti lafa qabriin hin qabne nama taa jimmaan keessa amma harka maradheera laala. Lafa qabrii iyyuu qabu sitti mee beekaa sitti mee hin beeku. Ammi afee amantii amanuu baattee gatiin furdaa ta'eef qabrii inni akkutamuu bakka qabrii isaa ta'utu jedhame nan gahuun siin jedhe. Ammi afee garuu biyya magaalaa hin guddanne keessatti fooqii qabaachuu koorra dhaggeeffadhu. Magaalaa Jimmaa Kaleessaa keessatti fooqii appaartaamaa waan barbaade qabaachuu koorra magaalaa Jimmaa hadhaa keessatti daarii karaa makiinaatti sharaa hidhadhee akka gaariitti waa gurguradhee ijoollee koo bulfachuutu irra naa caala. Magaalaan guddatte daariin siillee coba qabdi. Maal fayyada Jimmaan hoggaa shanadhaa hoggaa afuranadhaa ture suni yoo abbaasaa tokkuma magaalaa Jimmaa fayyaasii kennan wallaahi keessa taa'uu hin dandeessu tokko. Magaalaa Jimmaa Kaleessaa keessatti magaalaa Jimmaa hadha ijoolleen keenya ammoo misoomsaa jiran keessatti yoo baadiyyaa iyyuu galte achii waan barbaadde hojjettee magaalaatti dhuftee boqqolloo illee karaa makiinaa irratti xabbaastee ijoollee kee bulfachuu hin dandeessa maaliif magaala taatetti Jimma tokko jedhe. Lammaffaan bulchiinsota magaalaa Jimmaa yoo akka carraa wayii viidiyoon kun isii qaqqabe ijoollee ittiin amma manni jala laan takka hawaasi hin gaafadhee hin beeku. Ijoollee ittiin amma manni jalaa diigame lafti jalaa karaan irra ba'e suni yoo bakkeetti gattani adagaadha biyyattiin gufuudha kun. Maaliif biyyi namaa akka duriitii miti. An dhugaasini dhaama Jimmaan keessa taa'e. Biyyi namaa Saudi Arabiyaan akka duriitii miti. Dubaay akka duriitii miti. Ijoolleen harkaa qoonqoo ka ijoodaaf isa jedhan sana jiraataa jiru biyya namaa keessa. Biyyi namaa irratti barameera. Ijoolleen immoo kaleessa dhiiga cobsanii waa meeqa ta'anii mana ijaarratanii bor misooma biyya kanaa keessatti gubuu ta'uudhaaf galu malee dhagaha isini aangoon kan rabbiiti. Aangoo gadhiisuun keessanii nafu. Biyya bareechitanii aangoo gadhiiftu galatooma dhugaadha kun. Aangoo kanaaf hin jiru. Garuu ijoolleen manni jalaa diigamaa jiru kun utuun jaallatin kashlabbee magaalaa, hattuu magaalaa, shiftaa magaalaa abbaan barbaade biyya alaatii dhufe warra borsaa harkaa butee fi gutaa malee dhufe garri ni deemu hin jiru gatii ta'eefi daariidhuma maal abbaasa lafti Jimmaa oo magariituudha eessayyuu haa ta'uu daariidhumarraa waa laalaa fi malee amaanaa gattanii biraan deeminaa dhaamsa kun dhaamsa akka nama biyya Arabaa keessatti ijoolleen gaala duuka fiidde reetii duuka fiidde waa meeqa taatee ijaarratte sana hadha ijaarrachuu hin dandeessu yoo biyyi babbadeera Saudiin badeera Dubaay biyyi bakka keessatti hojjetanii waa walitti qabatan hin jiru waan ta'eef ijoollee keenya hunda gammachiisuun hin danda'amu naaf gala. Warra booreedhaa kaaftanii booreedhaa gadi inshaallah baadiyyaa lafa dinnichatti qotatan illee kennaafi maaliif ijoolleen kun kumaatama ijoolleen kun warra bahara ce'ee deeme warra jireenya biyya duniyaa kana dantaa hin qabne gaafa achii galee mana ijaarrate mana waggaa 7-8 ijaarrate dhabee jedhe gufuu magaala kanaa ta'a. Kana shakkinaa ala sodaachisaa miti immoo sodaachisaa miti maal ilaam waa tokko immoo isin yaadachiisu jala keenya na hubatu jedhee yaadaan magaalli ijoollee naannoo ofirraa dhiibu magaalaan tokko hunda gammachiisuun hin danda'amu dhugaadha. Yoo achii buutan bakka jarri barbaadan yookiin naannoo dhalootaas haa ta'u yookiin daarii Jimmaas haa ta'u yookiin bakkuma ta'etti mandara wayii kennaafiiti ijaarradhaa jedhaa gammachiisa. Wallaahi hin danda'ama kana gochuu hin dandeessu. Sini galee waa'ee misooma Jimmaa irratti immoo ana beekooti lafa birrii 100 meeqaan bitan sarbiisii wajjin ka'ee jennaan isin gaafadheera isin hin gaafanneen rabbii gootan safare ofii gaafataa isin jiru takka dhufe bulchiinsa magaalaa Jimmaa isin sumnii si gaafadheen beeku wallaahi billaahi wal arginee isin beeku kanaan atti ol dubbifne isin irraa fudhee isin beeku adaraa ijoolletti biyya Arabaa kana akka isin dhuftee kashlabbee magaalaa keessaan taane akkasiin daarii magaalaa guddate keessa daarii teessee achi keessa baradoodhuma illee hojjetattee as baatee gurgurtee ilmoo bulfattu godha. Kun dhaamsa adaraan sin bira kaa'adhe.
Kanango bakka tafarraqu itti si dabaluudhaan ijoolleen kun garuu wallaahi billaahi gufuu magaalaa Jimmaati na amana. Ijoolleen Saudi Arabiyaa keessatti waggaa 8 hojjetee mana ijaarratee jalaa buqqee gatama taanaan wallaahi manni hidhaa isin geessitanii itti hiitanii dandeessan hin jiru yoo ajjeeftan malee. Warra bahara ceedeen warra jireenya irraa abdii kutate warra du'ee fayyi kana dhaamsa hodhaa sodaachisaa miti mirgas immoo qabu. Gara bisoomaatiin galatooma ijoolletti kana hin dagatinaa kennaa jirtu kennaa jirtu kan fudhates nan beeka kan immoo eeggadhu jedhamee eeggataa jirus nan beeka kan immoo gara deemu wallaalesi tokko akkasii dhaqaa waraqaa galfadhaa jenneerra. Dhugaadha calaqaa bitatani dhugaadha seeraan ala bitatani ijoolleen Jimmaa akka Jimmaatti immoo ijoolleen Jimmaa akka Jimmaatti akka nama mootummaan biyya Jimmaa keessaa achi bahee Itoophiyaa bulchaa jiru tokkotti wanni si waa'ee lafaatii boossuuf hin jiru. Kana baasiiti kana kaakayyuusiiti kutaatti kenna. Jimmaan taa'een dubbataa rakan. Fixeeraan abbaa giddi dabala. Egaa maa inni akka Jimma qofa osoo hin ta'in akkuma Oromiyaatti bara Oromoon biyya bulchaa jira jedhamu kanatti keessattuu hojii jaraa keessatti kaabinoonni Oromiyaa keessa jirtan Shimallis Abdiisaarraa kaasee kabajamoon bulchiinsi naannoo Oromiyaa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa irraa kaasee hundi jaraa hojii jaraa keessatti rabbiin sodaatan. Inni guddaan sani. Hojii jaraa keessatti yoo rabbiin sodaatan at least rakkoon hin jiru jechuun miti rakkoon jiraachuun ni mala. Sigalee keessattuu namoota osoo ijji jaraa laalu osoo qalbiin jaraa beeku iyyeessa akka miine. Ijoollee harka qalleeyyii harka miine. Ijoollee biyya Arabaatii distii dhiqxee mana dhiqxee rakkoo fuula rakkoo guddaa argite biyya Arabaa gunamni achi as ilaalu beektaa waan asii harabni kaasee birrii uumatti facaasutti fakkaata beekte. Rakkoo cimaa keessa dabarfatanii argatan birrii kana akkatti argatan jaratu beeka. Achitti ergatanii immoo ijoollee biyya Arabaatu achi Itoophiyaatti birrii ergata baay'ee diasporaarraa. Diasporaan hattuudha harki caalu hundaa miti harki caalu. Waa'ee mootummaa kanaan lafa gaafata. Waa'ee mootummaa kanaan lafa gaafata. Ijoolleen keenya garuu seeraan alas haa ta'u seera qabeessaanis biyyumatti ergitee ijaarti. Waan kana haga jara dandeessisetti kallattii qabsiisu karaa qabsiisu. Ijoolleen ibbatti biyya alaa akkasiin jirtu yoo beekame kan naggaadee jechuu kootii miti. Maqaa jaraatiin ka daldalu ni jiraata. Sana adda baasanii ijoollee dhugumaan biyya alarraa distii dhiqxee ijaarratte haga danda'an seera qabeessa gochuu jalaa digoo osoo hin ta'in. Yoo maastar pilaanii sana hin tuqin. Sigalee yoo tuqataanan immoo jijjiirama jaraaf kennu. Biyya ormaatti deemtee umrii sii kasilaa eerumtee ilmoo argattu umrii sii sana achitti mana kushinaa mana Arabaa keessatti dabarsitee macaawachaan nama meeqaa taatee waan isiin keessa dabarsitee isiitu beeka. Keessattuu rakkoo ijoollee Emiraat keessa jirtu ana caalaa namni beeku hin jiru baay'ee. Rakkoo guddaa keessa dabarfatanii achi qaqqabu beektaa. Maallaqni jaraa asiin Maammadoo jalaa nyaata asiin waan meeqa keessa maallaqni jaraa qisaasama. Kana keessa dabarfataniiti ka jarri waan kan ijaarratan kana jennaan mootummaan bulchiisni godinaa bulchiisni aanaa bulchiisni naannoo hojii keessan keessa rabbiin sodaadha. Sodaa rabbii ka itti amantan amantaa feetan amanaa. Amantaa keessaniin keessa yoo jiraate ummata kana baraaruu dandeessu. Waan ummata kana mataa ol qabu waan ummata kana at least kabiraan qabdan yoo maal ta'es ummatuma kana osoma sin arrabsu osoma maal jedhu kan bor isin cinaa dhaabbatu ummatuma kana gaafa rakkoon isinitti dhufte gaafa dukkanofte Oromoodhuma inkwaan isin dhiisaati har'a mootummaa Oromoo ka jennu dhiisaati mootummaan kamiyyuu qumaara ka taphatu ilmaan Oromootiin qumaara taphata. Dargiin gaafa Katanu abaawo keessa gumni guddaan wayyaaneef shaabee osoo hin ta'in ka Oromoo ture. Engaddas wayyaanee dhugguu fonqolfamu Oromoodha ka harka qaxxaamuree ufee waan kana jijjiirama kana fide. Hadda siyaasa dubbachuuf osoo hin ta'in miira keessa galeetan kanaa jennaan yaa'u dhaamsa baqa dhaamsa ramadaanaa nuti qabnu nuullee akkasiin deeggarru qoma dhaanyaa akkasiin deeggarru nu godhaadha nu gargaara gara kanan
haga dandeessan qulqulleessaa hojii keessanii amaanaa ramadaanaati kun. Abbaa Giddii. Yaa. Abbaa Giddii tokkummallee afaan qabnee mormaas miti deeggaraas miti garuu waa'ee uummata kootii biyya Arabaa keessa kaleessa maallaqa irraa fuunee miiliyoonotaan uummata miskiina gargaaraa turre tokkotti waa tokko sitti muu barbaada Abbaa Giddii ko. Waan na keessaa dubbatte namni waa beeku yoo dubbatte haasaa nama jalaa fixaa jedhani. Amma maaltu maal ta'e beektaa? Ilmaan silaa ilaa wanni ilmaan Oromoo bulchiinsarra jiranu amanuu qabanu. Milishaa gandaatii kaasee haga mootummaatti wanni jarri baruu qaban alagaa of jaallachiisuudha cinqamuuni qilleensa qabuudha. Kaleessa Oromummaadhaaf si jibbe hadhas Oromummaadhaaf si jibba boris Oromummaadhuma keetii si jibba. Wallaahi wabillaahi sababni hin jiru. Dhageesse tumate Oromoon hammataadha Oromoon nagaafedha jettu kan inni si jibbuuf bar Abbaa Giddii yeroo afaan Oromoo dubbattu hidhii tolchi fuudha. Bakka wanni biraan jiru Oromoon Oromummaan sadi jibbama. Akkana jechuun Oromoo qottosaati qobaatti baasaa bineensa qodhaa jedhaan jiru. Ilmi Oromoo tokko Oromiyaa keessa lafa seeraan alaa yoo bitate illee mana seeraan alaa yoo bitate illee sooressas haa ta'u hiyyeessas haa ta'u adaraa rabbii imimmaan hin buusina. Ela kaleessa qeerroof qarreen kan inni dhiigasaa dhangalaasaa ture inni kaleessa du'ee inni kaleessa rasaasa fuuldura abbootiin yaadattu namichi ajjee naannoo Arsiitti moo maali yeroo wayyaanee sana masqala dabaabaay jedhamu sana ti ulee fudhatee agaaziitti ka'ee agaazii dhahaa harka caccabsitee fixxe yaadatta Abbaa Giddii lafarra kuffiftee fa'aa dhiittaa turte. Suni waan dagatamu miti. Oromoodha Gondarirraa lafa kennaa namni jedhe hin jiru hin jedhus. Oromoodha naannoo Tigraay lafa kennaa fi namni jedhe hin jiru hin jiraatu. Wayyaaneen wanni jarri isa durii caala dheengaddayyuu mootummaa Dr. Abiy bilchiginnaa buusuudhaaf paartii badhaadhinaa buusuudhaaf haga meetaa roobiitti dhufanii fi mootummaan yeroo hojjetu saamaafii ture. Manguddoota hoggaa 40 oliitii akka biyya faranjiitti mindaa kafalaa ture isin caalan beeku isin irraan nagaya. Manguddoonni wayyaanee hoggaa 40 olii mindaa ji'atti manatti geeffamaafii ture soba jedhaa opiidiyoo yeroo sana turtan tokko. Namoonni 30 haga 40 jiran immoo akka jarri barbarree biyyaa nu ari'anii ka'anii biyyaa nu baasanii ka'anii barbar akka nama nuu toletti biddeen barbarree shiroo waan nu Itoophiyaa keessa barbaannu guutuu nu fidaa turan. Ijoollee nan sobe biyya Arabaa keessa kan fide suuqiin qaba Kairoo keessa. Kairoo jechuun biyya yeroo iyyaane dhaqamuu hin danda'amne jechuudha. Maanguddoon jira hoggaa 40 olii mindaa nyaataa turan. Eenyurraa sabaaf sablammii Itoophiyaa irraa saamame keessattuu Oromoo irraa saamame qabeenya. Hoggaa 30 akka 40 kan jiru akka inni biyya alaa deemee hojjetatu. Maal bakka nu jirru barbarree irraa namnu shiroo irraa namnu qimamii irraa namnu miini Itoophiyaa kontorbaandii hangalfachuu hin dandeenyu xiyyaaraan manatti nu dhufa nu birii 50 60 irraa binna jarri doolaaratti jijjiiratanii zanaa jedhanii jiraataa turan waan wayyaaneen saba sii fayyadde keessa. Hoggaa 20 haga 30 kan jiru immoo kontorbaandii waan barbaade Oromiyaa keessa ta'e naannoo barbaade galee akka inni misooma irratti xiyyeeffatee biyyattii gara hundaan kontorbaandiidhaan sochoosu godhanii gadhiisanii wal utuban. Itoophiyaa keessatti fooqiin ana jedhe kan jira ammayyuu abbaan qabeenyaa jira. Nummoo kana sinirra barbaadaan jiru. Amma uummanni Oromoo kana barbaadaan jiru. Lafti Oromoo lafee Oromootiin ijaaran lafee Oromootiin hadhage dhiigaan hadhage ijoolleen Oromoo seeraan ala jedhamee lafti irraan fuudhamin gara seeraatti butaa. Isin eenyu qabsaatan? Warra adda biyya bulchaa jirtan gaaraa hamma godaa eenyu qabsaatan? Jalqaba koo of bilisa baasuuf miti. Hawaasa keessaniif qabsaatan miti. Lafti ilmi Oromoo tokko Shawaasa ta'u Arsii namoonni ijoolleen Oromoo hin boo'aa jiru miti.
dhiiga bu'aa jiru shamarran gadi baatee footoo laxafatte yaa rabbi niisin yaa rabbi niisin jettee funyaan si qabataa jirti. Seeraan ala jettanii isin biyya arabaa teessee waggaa 12 teessee mana ijaarrattee jimmatti Arsii Adaamaa keessatti yookiin Harargee keessatti ijaarrattee naan namni boo'in hin jiru haga feemasootaatti gadi ba'anii warri sagalee qabanu boo'aa turan. Ilmaan kun isiniifis ilmaan keessaniif illee gaarii miti. Qabsoon keessan barumsi keessan ifaajeen keessan ilmaan Oromootiif jalqaba. Dhageessee ilmaan Oromoo Oromiyaa keessatti boochisaa maal Itoophiyaan isin bulchitan. Kanaaf maal gootu yoo seeraan ala ta'e lafti kan abbaa isaatii Gondorii yookiin Gojjamiin numne Gondorii Jamiyyuu dhufee seera qabeessa jedhee fooqii ijaarratee jiraataa jira. Ilmi Oromoo tokko isa dhugaa dubbanne